ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الحمد لله دكتورون كي نجرتي نودفني ما شاء الله ربي عمري سنة رئيسو دام سيجرتي وني أندامو فروان جرتي شيخ كينيا رهافه بويا جرتي ديدمي جاهتي سك جرتي نم تكونوا رانفنه إيجا جرتي سيلو دينبودا سيلو يتول ديبنه حواس نخينيا خكيلنساتيس خلافاتيس akka gartee guyyaa diidamii jaha nu qophooytan jenna inshallah ulamaa'ii teenya qeeballee jirra alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffattoota keenya warroonni agartanii biyyoota adda addaa irraan hordofuu jirtanii fi warroonni agartee keenyaa fi akkasuma agartanii maddii keenyatti argamtan doktoroonni keenya inshallah nu dhufanii jiranii akkuma agartan kana isaan agartanii ka Dr. Kamal Galatu alhamdulillah nagaan nu bira gaanii jiranii muftii Oromiyaa akkasuma agartanii doktora kenna doktora agartanii Muhammad Taj isaanii namni hin beeynellee asumaan fuula barattanii akkasuma doktora kenna Dr. Abdallah Kadar alhamdulillah rabbiin nagaan agartee nu fide nagaan nu biraan ga'e warroonni kuwwan illee agartanii faana isaaniitti irra gadhufu jiranii warri akka Sheikh Abdusalaam Kadir fa'aa fi akkasuma Sheikh Abdurrahman Da'wa Sheikh Jamal agartanii Musa Prezidaantii agartee Majlis Oromiyaa kadhiyoo irraa bu'ee jechaadha. akkasuma Abdurrahman Hussein Faalle Taalibur Ridallah dalakteera agartanii ka Nurul Hudaa ka duraanii jechu akkasuma Sheikh Habib Leencaa Faalle dhufaa jiranii gara galgalaatitti isaan qeeballa ammaan kana kunoo warroonni kuwwan nu bira gahanii jiranii gammadaa nagahan nu bira gahanii alhamdulillah haganuman isiniin jedhaa gara Sheikh Anwaaritti isin dabarsa. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. عليكم ورحمة الله وبركاته.